Takaafa'oo maatii warra buqqaafamanii daawwatee jira. Mootummaan uummataa yoo hundaa'u lafa teessanitti inuma deebitu jedhe miseensi Koongireesii Federaalawaa Oromoo Jawaar Mohaammed. Oduun dabalataa akka ta'anitti dhiyaata. Kan agartan kunneen lammiilee godina Baalee Aanaa Madda Walaabuu Araddaa Tulluurraa waggoota dura buqqaafamuun ganda Araddaa Maddaa jedhamtu tana qubatanii. Araddaa Maddaa tana dabalatee buqqaafamtoonni kan biroo Aanaa Madda Walaabuu walumatti maatii isaanii osoo hin lakkoofne abbootii warraa buqqaafaman qofa 752 qaba. Jilli qondaalota Koongireesii Federaalawaa Oromoo lammiilee kanneen daawwachuun midhaan nyaataa birrii 200tti tilmaamamuu arjoomeefii jira. Lammiileen buqqaafaman kunneen lafa horsiisa loonii fi oomishaaf taaturraa shiraan nu buqqisanii jedhan. Uummanni kun gabaree nama obruu qabu, nama horii qabu. Lafti sun lafa gaalaa, lafa horii, lafa midhaanii, lafa loonii, lafa akkasii sana arganii ama bakka maraa itti godaanaa jiran. Shirri karees achirraa nu kaase sun fi waan roobee guddinarraa qabee haga aanaa keenyatti wal ijaaree haga ammaa dalagaa jira. Ilmaan keenya har'a sababa beelaa fi qorraan nurraa dhumaa jirtii jedhu. Maddi Walaabuu kaleessa xayyaara naftanyaa buufte. Lafee Jeneraal Waaqoo guutuu itti cabte agartanii lafee Jeneraal Waaqoo itti cabte lafee Oromoo itti cabte lafee teera itti cabte har'a agartanii seenaa keenya lamnee eenyummaa keenya lamnee horii keenya lamnee nama keenya hiyyoomee har'aan tan hiyyummaa agartanii bara uummanni keenya gaa har'a harceetti guuran kun bara kaarra raajinatti guura kaleessa hirba namaa kennuu ture bara. Uummanni keenya uummata giila lixee bara. Garaan miidhamnee namni kun mararee ilmaan duutee kun ammootinu michi aduutiin miidhamtee dhumte. Kun qorraan miidhamee dhumaa jira. As keessa deemtanii qabri ijoollee hin daawwatan waan isin fakkaattu. Kadhibee bicharraa dhufe yoo laaltan. Nuhin irra deddeebiin balbala mootummaa rukunnullee nama garagalee nu laaluu hin arganne kan jedhan buqqaafamtoonni Aanaa Madda Walaabuu mootummaarraa abdii kutachuu dubbatu. Wanni mootummatti faajaa turre Finfinnee miila kiyyaan sadi dhaqe pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa argadhee hin beeku takka. Yoo ati dhuftu waan lafaan dubbatanii deemsiin jedhan bakka kuniin hin ga'a. Mootummaan hin jiru jennee jala sarara. Yeroo garaagaraatti lammiileen buqqaan qe'eetti deebi'an jedhee gabaasi sobaa karaa mootummaa dhiyaachaa ture kan garaa nama hammeessu jedhan. Dabree kanaan dabree ammallee nu hin qazoonu kanattiif nu kanu buqqaanee iddoo teenya kalee sarara buqqaanee nu karaa kanarra ciibu. Ka buqqaan akka buqqaasiisu buqqaan kaleessa iddoo isaatirraa galee iddoo isaatirra deebi'ee jedhanii kanan gabaasanii. Maddi Walaabuu dachii seena qabeettii lafa ulfoo turtullee kabaja dhabuun ishee gabrummaa keessa jirruuf agarsiiftuu guddoodha jedhan. Mootummaa qabaachuu fi dhabuu kottaa Madda Walaabuu laalaa jiru lammiileen kunneen. Mootummaa qabaachuuf hin qabnu Madda Walaabuu kottaa laala. Bara sila hangafa sila Oromoo fi Oromiyaati Maddi Walaabuu sila agartanii. Hundeen ta'e Madda Walaabuuti maal jedhama wayita kaan gabrummaa nu keessa jirruuf ragaan Madda Walaabuuti bakka biraan dhaqina. Miseensi KFO fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed dubbiin kan bade gaafa warri mootummaa nama buqqa'ee hunda qe'eetti deebifne jechuun kijibuu jalqabe jedha. Haga dhihoo kanaatitti namni buqqa'e hundi qe'ee isaatti deebise jedhanii biyya tanaafillee biyya alaatittillee waajjira muummicha ministeeraatii fi waajjira ministeera nagayaatitu uummatni Itoophiyaa keessatti buqqa'ee jiru harki 95 qe'eetti deebi'e jedhanii nu kijibanii nu amansiisaa turanii jechuudha. Akkam biyya alaatii dhufeen wanni irratti hojjechaa ture shira wayyaanonni abdiileenii fi bitamtoonni nu keessa turan uumanii isiniif ollaa keessan uummata wajjin jiraattan uummata Somaaleetiin walitti isin buusan san rakkoo san furuuf Mooyyaaleerraa hanga Bordoddeetti jaarsota finnee dubbii akka aadaatti fitaa turre jechuudha. Erga finnee booda garuu ka uummata buqqa'e bakkatti deebisuu hojii mootummaa waan ta'eef mootummaan naannoo Somaaleetii fi mootummaan naannoo Oromiyaa akkasumas kan federaalaa ta'uudhaan uummata kana akka qubachiisan walii galamee qubachiifnee jedhanii nutti himanii jechuudha. Maddi Walaabuu lafa muudaa turte silaa ulfina qabaachuutii irra ture kan jedhu Jawaar lafti seena qabeettiin tun silaa har'a lafa tuuristiin itti yaa'u turte jedhee jira. Mootummaan uummataa gaafa hundaa'u lammiileen kunneen gara qe'ee isaaniitti ni deebi'uu jedha Jawaar. Wannullee kaaneef abadan warri nu gurguraa ture warri uummata kana buqqaase warri haqa dhoyse warri gargaarsa sadaqaa faranjiin nu ergitu
hiyyeessa kana miskiina kana jala achitti dedemse abadan Oromiyaa fi Oromiyaa bitu hin qabu jennee murannee kaane jechuudha. Bulchuu hin qabu jenneeti. Wanni waadaa gallu nu ilmaan waaqooti. Nu dachii buyya boolii durbi waanko yookaan ilmaan adaada kooti lamjooti taaddasaatiif taamiru taaddasaa kan jedhaman bakka tokkotti ijjeesu qofaa mitakkina awwaalamnellee dhorka lamaanu qonnaan bultootu meesha maleeyyii jechuun dubbat diqqaa guddaan namaallee hunduu bardhidab siyaasaa kalixaaf kibba Oromiyaa Wallaggaa Gujiif Boorana godhamuu balaaleffachuun Oromiyaa dirree dhiigaan faalamtu fakkaatte yoo mul'attu ijjeefamuun maatii Baqqalee Garbaa kun immoo nama hedduu biraan lallabamuun Abi Baqqalee fuul feesbuuk irra jajjabeessuu jiru fuuli miidiyaalee hawaasaallee hunduu dhuumkan odees allee nagan keessa sanii buddoos daraar Oromiyaa gam kibbaatiif lixarra godhamuu jirtuun duub dhiigi namoota fuul feesbuukii balleessuun jabdu nam gaddisiif. Oduu walqabatuun dhiittaa mirga dhala namaa mootummaa Itoophiyaatiin gaggeeffamaa jiru qorannoo walabaa sadarkaa addunyaa International Investigation barbaadaa jedha addi bilisummaa Oromoo. Dhiyaa Oromiyaa godinoota Wallaggaa irraa tajaajilli qunnamtii akka bilbilaaf intarneetii erga mootummaadhaan kutame baatii tokko ta'ee jira jedha ibsi kun. Qunnamtiin cituurraa kan ka'e waan guyyaa guyyaatti ta'u ragaa guutuu wajjin yeroodhaan argachuun ulfaata ta'us ajjeechaa loltoonni fi hidhattoonni mootummaa Itoophiyaa lammiilee nagaa meesh maleeyyii civilians irratti gaggeessaa jiraniin lubbuun namaa akka baalaa harca'aa jiraachuun dhagahamaa jira jedha addi bilisummaa Oromoo. Keessattuu godinoota lama lixa Wallaggaa fi qellama Wallaggaa keessatti ajjeechaa fi miidhaa loltoonni mootummaa uummata irraan gahaa jiran jechi ittiin ibsan nu dhibee jira. Yakkoraanaa fi dhiittaa mirga dhala namaa jedhanii qofa ibsuun illee itti xiqqaata jedha. Kibba Oromiyaa godinoota Gujiittis haalli jiru kanarraa hedduu addummaa hin qabu. Roorroo bifa kanaan waggaa tokko caalaaf bulchiinsa waraanaa Command Post jalatti uummata kanarra gahaa jiru yeroo adda addaatti ibsinee furmaanni akka itti barbaadamu gaafachaa kan ture ta'us haga ammaatti rakkoon kunii fi sagaleen uummata keenyaa dhageettii isaaf malu argachuu hin dandeenye jedha ibsi kun. Yeroo ammaa ajjeechaan lammiilee nagaa meesh maleeyyii irratti gaggeeffamu hidhaan barnoota irraa ari'amuun barattoota manneen barnootaa olaanoo walumaa gala dhiittaan mirga dhala namaa fi yakki waraanaa uummata keenya irratti gaggeeffamaa jiru kun kan yeroo kamuu caalaa hammaataa fi ulfaataa ta'ee jira jedha ibsa adda bilisummaa Oromoo. Qorannoo qaama walabaa kan sadarkaa idil addunyaa International Investigation fi furmaata hatattamaas kan gaafatu ta'uu ibsa. Rakkoon kun yoo hatattamaan hin dhabsifamu ta'e gara haala kanarraa hammaataatti ce'ee to'annoodhaan ala ba'uu akka danda'u yaaddoo keenya ta'uu ammas irra deebinee gadi jabeessinee ibsinaa jedha. Roorroo ta'e jedhamee mootummaa Itoophiyaa uummata nagaa irratti gaggeessaa jiru kana cimsinee balaaleffan. Hatattamaan akka roorroon kun uummata irraa dhaabatus jabeessinee gaafan. Ajjeechaa lubbuu fi badawiinsa qabeenyaa dabalatee miidhaa hanga ammaatti dhaqqabee fi haala kanaan itti fufee dhaqqabuuf maraafis kan itti gaafatamu mootummaa Itoophiyaatii ta'uu ifa goonaa jedha. Maayii irratti wanneen armaan gadii akka guutaman addi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee gaafataa jedha. Tokko ajjeechaan hidhaa fi roorroon bifa hundaan uummata nagaa irratti gaggeeffamaa jiru kun hatattamaan akka dhaabatuu fi loltoonni uummata nagaa fixan jiran mooraa ofiitti akka deebifan. Lama rakkoon jiru karaa nagaa fi mariin furmaata akka argatuuf mootummaan akka haala mijeessu. Sadaffaa uummati sababa kanaan miidhaan garaagaraa irra ga'ee fi qe'ee ofii irraa baqachiifame qe'ee ofiitti deebi'ee nagaan akka jiraatuu fi miidhamarra ga'e irraa akka kabsatuuf birmannaa fi gargaarsa barbaachisu akka godhamuuf kan balleessaa fi murtii seera malee hidhaman akka hiikamanii fi barattoonni dabaan barnoota irraa ari'ataman barnoota isaaniitti deebisuuf haalli akka mijeeffamu. Arfeessoo yakka uummata nagaa irratti raawwatamaa jiruu fi miidhaa suukanneessaa gahaa jiru kana ilaalchisee qorannoo walabni sadarkaa idil addunyaa International Investigation akka gaggeeffamu gaafata. Addi bilisummaa Oromoo ibsa isaatiin injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo guraandhala tokko bara 2020 jedha ibsi isaanii. Oduu biraatiin addi bilisummaa Oromoo waajjira isaa magaalaa Sabbataatti banatee jira. Mootummaan afaan qawweetiin uummata bulchuu akka hin dandeenye baree lola uummata keenya fixaa fi lola uummata keenya lixaa fi kibba Oromiyaa irraa akka dhaabu gaafannaa jedha.